argine ganda daraartuu malee as dhalaa biraan jirtu waan ta'eef warra walitti ergisistee nama qaanestee miti tabiraa fuusinnaati daraartuu masanuu si dhiibneeti maallaqa namaa akka itti addeeffattuun fedha. Eessi deemsa lafatti dhaabbata kwaayisa lafatti deemtaa miti. Lafa fiigaa oolte. Lafuma fiigaa oolte. Maal shakkalaqa. Isaati. Adeem gurbaadha. Eessi? Lafa fiiga. Qoositi harkee asitti hirkatu ta'e. As hirkadhu ta'e katti. Hirkadhu asitti. Hirkadhu. Egeessi yoo maallaqa namaa as keessi malee gartee miti. Ana abbaan fedhe gartee miti jechaas waan fedhaa fedhan abbummaan fedhe kafedhe yoo maallaqa asirraa fedhan waan takka maallaqa namaa buusuu baatte nan wabilla Erdogan asumatti moqoon kon si jeefte asumatti. Egeessi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kan bakkuma jirtanitti nageenya kan nageenii fi gaarreen qaxxaamura isin akka isin jecha akkam naga qabdan akka isin naga qabdan abdiin isin irraa qaba irraa fannis qabaddeetiin isin dhufee kaniin qabaddee isin dhufee gaafilee namoonni hedduun jechuudha yaada isin deeffataniif yaada keessan dhibbaan dhibbattee jechuudha fannis waliin taanee isin deebisuudhaaf akkas gaa mee fannis guutaa gaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu isiniin jecha salaamtaan teenya gaa tan onnee irraa kaate lagaa fi gaara qaxxaamurtee bakka jirtan hundatti isin haadha qabdu isiniin jenna mata dureen qophii teenyaa har'a wanni dhufneef deebisaa keessan maaliif hiitan kan jedhu dachaas haa jalqabu mee irra waliin dhufna. Akkas gaa akkuma Muhammadjeetti jechuudha Erdogan maaliif hiitan warroonni jettan baay'ee jira kan nutti bilbiltanii kan komentii keessanii fi akkasuma karaa WhatsAppiitiin biyyoota garagaraa kan naa barreessitan hedduu keessan irra guddaa isin deebisuudha boqiyyaaf dhiifama isin jecha akkasuma warroonni bilbiltanii bilbilaan dabdanilleen dhiifama isin gaafadhaa raanqina neetworkii waan ta'eef takka faaratti akkuma beekamu gaa Erdogan jechuudha sababa Muhammad irratti kan qabnee hiine sunis maaliin jettanii dheengadda Muhammad fuudhuudhaaf eega nuti waa hunda tumurree waa qophii waan silaa eegamu hunda goonee maallaqa fuunee warra daraartuutti erginee abbaa Muhammadii fi maatii daraartuudhaa erga wal dubbisisnee boodatti Erdogan guyyaa keessaa lafaa ka'ee gandaa wal bira deemuudhaaf silaa guyyaa gartee borumtaa gandii wal bira deemuudhaaf deemu asii daraartuu bira dhaqee akkana Muhammad ilmaan lama qabaa jee Muhammad ilmaan ollaa taphachiisaa jiru suutatti dhufee viidiyoo irraa waraabbatee deemee daraartuu bira geessee itti agarsiisee akkana Muhammad ijoollee lama qabaa jaartii wajjin as jira dheengadda gaafa gaara galesanii si sossobuudhaaf jecha gaara galee malee yookaan jaartii wajjin walolanii gaara galee malee jaalala yookaan dhalaa jaalatee yookaan jaalalti qabdeeti miti jeeti jechuudha gaa namni kun dhalaadha dhalaan hanga harmi rarroota kaayiliin siilee rarraati jaanii yaadisan jechuudha maaliif isinis shakkii waan if keessaa qabaattuuf dhalaan fakkeenyaaf waan namni jeen dhalaan deftee dhalaan gurraan seentiyyaa waan hundinuu sanirratti jechuudha waan qophiilee nuti qopheessaa jirru hunda dhibbaan dhibbatti nu jalaa diigee isiillee jechuudha. Sanirra dhaabbatteeti yeroon akkana gaa maatii walitti erguudhaaf deemnaa qophaa'e giseen jiruun maaliin qophaa'e akkana kunoo hidhimni keessan isin jalaa bahee jira jettee waan irraa quban qabne waan nuti neeyne Erdogan wajjin waan irraa dhageessan naaf dhiyeessitee achirra gaa aarree gaa maaliif nuti dhalaan isii malee ni jirti waan jaamatu akka karoorfannee Erdogan erga daraartuu gartee miti hijiba kana itti himee waan kana godhee Umaa takka daraartuu sin barbaannu walaa kana immoo baasii gartee inni baasi guututti Erdogan akka kafalu. Takka paratti baasii sana akka kafalu lama paratti immoo dhugaa jirtu san haa himuuf. Dhugatti Muhammad jaartii qabu moo jaartiin qabu ilmaanii fi jaartii qabaa jeeti isitti memre ammaan tana Muhammad akka jaartii hin qabnes akka ilmaan hin qabnes dheengadda viidiyoo tiyeetti yoo agartan sanirratti jechuudha dhugaa jirtu hundi himee jira. Akkana daraartuu jaaladheeti malee waan biraatii miti Muhammad jaartiin qabu ilmaan isin qabu je Muhammad kanaaf inni kuni ilmaan gandaati ijoollee ajirraniiti. Kana fakkeenyaaf gisee walirratti dalagan gaarii dhaaree saniif nuti waan biraatii miti wanni qabnee isa hineef maallaquma gartee baasii itti baafne sanii fi dhugaa jirtu lafa nu kaayidaaf qabne haa ta'u saniif wanni gooneef jechuudha. Sanirra dhaabbattee gaa Muhammad jaannu kara kiyyaan kaniin jiru akkana Muhammad mee asirratti itti dabaliif mee. Ani yaada kiyya yoon dubbadde anamma eega daraartuun gartee dubbii namaa taan dhugaa seeti taan akkana taan gartee na dura deemtii taan na dura feeti amma sanirratti ammaali yaadna kiyya maallaqa kiyya waan hin fite dooraadha kumaa fi 500 kiyya yoo deebise an hidhaan isaa maanaan gootu ol mana taa'aa oolu
Maal faayidaa qaba? Asnaa miti. Dhugaa. Humanaan gootu. Dolara kuma bishaan yoo qabale fedhumiyyuu haa fuudhu. Ani fuudhu ganda keenyallee itti dawwale deebi'aan jeen firraa nama akka malee na godhe jidduu tanaan biyyoon garagaltee kuttee jeeniitiin jira. Kanaafuu maammadiitu daraartuu fuudha. Waan ja'an hordoftootaniinis akka yaad dhiisee fiitiin jira mucuma sanii hammoo mucaa amata 10 illee yoo ta'e yoo naa kafaluu baate ama 10 illee ani hidheetumaan akkan matteessisa. Malee dhugaan siin jaa wallaahi. In baasu bo'uun qabu ama 10 maan taane aan mataa'u ammaaliin barbaade maallaqa kiyya gaafa maallaqa kiyya naa deebise haa deemu anarraa bo'u kanaafuu ani hedduu barnamni bakka cidhaa sanarratti gufuu sitte gaafa duute sin awwaalu jechuudha bar eqa Tuni khaatimaadha fakkeenyaaf namni khaatimaa namaa ni beektan fakkeenyaaf intala takka taate fuudhuudhaaf maatii keessan irratti maallaqa ergitee akkana intala san naa dhagaa jettee warra lameen walitti erguudhaaf fakkeenyaaf maallaqa irraatan inni ergee akka maallaqa sanis walumaan deemnee ergine Rudwaan jechuudha. Waliin ergine. osoo beekuu fashale Osoo beekuu deebi'ee nu duba deebi'ee akkana mucoota naan jaalladha jee kijiba hanga gartee miti hanga gaara udugoo kana lafa kaaya jara keenya. Fakkeenyaaf hayyee nuti waa'ee muciyyoodhaa hin barbaannu. Kasaaraa dila kana fakkeenyaaf egaa kasaaraa kana eenyutti gaafatama? As keessatti gaa gisee aruusaa waa meeqaa qophaa'u? Waa meeqa kan qophaa'u jechuudha. waan aruusaa jeetiin kana godhe aruusaa jeetiin kana hunda godhe malee malee silaa sababa maaliif dila kana godhuun kiyyaas baasii dila kana baasuuf jazaa isiirra dhaabbadheetiin wantoota isiin naa goote san waan inni isii godhu caala waan jirurra dhaabbadhee tattaaffii godhee waa meeqa godhee bar mana kana silaa ani gartee akkan ittiin iyyadhe isii jecha malee silaa nama biraa taate calma jeetiin fuudha malee waan dila kana hin godhu. Garuu waan takka tan addaan isinii baasu jira. Fakkeenyaaf daraartuunis maallaqa jechuudha akka warri isaanii dubbii ittiin goone maallaqa cinaa takka fuutee warra isaanii irratti ergitee turte. Maallaqa gara akkaawuntii warra isaanii irratti illee xiqqishoo ergitee turte. Isii fakkaattee fakkeenyaaf akkana maallaqa hanganaan isin ergee namni isin dhufu jira qophaa'aadha waan jaamuun takka fakkeenyaaf maallaqa hangana inni isinitti ergee kanaan jechuudha waan takka takka gartee miti gaalaatti xiqqoo adda fagoo waan taateef jettee maallaqa cinaa takka karaa maatii isiitti jechuudha dabarsinee jirra. Osoo fakkeenyaaf maallaqni kun hundi akkaawuntii abbaa maammadirra kan dabalu taate ni deebi'a. Hayyee maallaqa fakkeenyaaf warra daraartuutti fakkeenyaaf argama kana akkamitti deebisna? Asirratti gaafiin ka'uun ni mala. Gaafiin keessan ammoo gaafiin akkam jettu akkamitti osoo intarata kan fuune maallaqa akkamitti warraaf erguu dandeessanii waan jaamu takkaaf naa isinii deebisa. Takka faaratti mucoon tun eega dhuftee hin turre obboleessin isas jira gaa fakkeenyaaf waa hedduu waan godhamuu qabu jira warri isaanii fakkeenyaaf ati amma duran daleenee waan tibaaraatii fi kana kanallee hin kafallee amma dura ta'eetiifuu haaree ati liqii namaatu maaree waan jaamu takka haabnaaniini fuunee jechuudha irraa cufne maaliif namni hundinuu jechuudha ni beekaa gisee as deemu maatiin waa namarraa hafalteeti gaa biyya kana dhufa takka faaratti dalaydee waan maatiirraa baafte sanaati kaatoo haa guddattu bakka deebista isin sanillee bakka hin deebisne lammaffaa eegas baate ammaas waan takka waan biyyaaf hin argine jecha sanii fi kanneen kana waan hundaa'u jechuudha kan irraa cufe Maammed isii fakkaatee irraa cufe bakka daraartuu beete kan irraa cufe maaliif akka wanni kuni dafee gartee hojiirra oolu akka maatiin isaaniitis gammachuudha waan kana osoo duran dhaabbannetti godhan jechuudhaaf kanarraa kan ka'e maallaqni suni achitti argamuu danda'e malee waan biraa jechuudha wanni wallaallee hawa akkamitti dura argitan warra jaataniif deebisaan keessan isiniif deebite geetii yaada asumaan lammaffaa irratti immoo Rudwaan waan inni godhe hedduu takka citoon gaalan godhe nuti Rudwaan waan hawaalaa irraa buufannu hin qabnu maaliif wajjin nyaannee wajjin dhugne garuu immoo akkamitti namni wajjin nyaatee wajjin dhugee hiriyaan akkamitti akkana ol gootu waan jaamutaa gartee miti deemee sanuu bilbilaan nu dhaadete nu arrabse bilbilaan waan takka nungoota uummata akka illee fiddanii akkaan isin godha agartanii waan jaamu takka dhaadannaa nutti dhaadate sanii fi qabnee gartee miti deemnee qabnee fuunee mana keenya hin cabsine hin beeksine hin dhiisine nagaan mana keessaa jira. Haqa himsiisuuf hangasuu kan san dachaasi dhadhee malee. Dhugaa jirtu saniif ammoo yoo aartan aaraa dantaa keessaniif aara nan galchu. Anu akkaan aara sanii hin tuune kunoo qabattoo mudhii irraa qabuuniin fuudhee tarala xiqqoo dhaddee. Sanuu maaliif inni dhugaa himuu dinnaan inni nutti hanjamnaan hin dhahe. Saniif malee namni hawaalaa irraa buufachuuf deemus hin jiru namni yookaan uwwisa
waan diinummaa biraatiif wanna godhu miti kasaaruma inni baase kana gartee miti deebisi kalas waan biraas irraa hin feenu kan jaamuudhaaf qabnee inni walaa daraartuuf isaas hin feenu kalas nuti wanni barbaannu maali maallaqa deengadda harka keenyaan kaashee kanatti achi kan inni biyya kana keessatti wanti qoraan dalennee fakkeenyaaf maallaqa hangas ga'u fakkeenyaaf aruu zagaa wanni kun kaati maadha waan jaamu wal cinaa dhaabbannee wal gargaarree waliif buufnee gaa fakkeenyaaf waan kana hunda goone arraan tana gisee inni deebi'ee waan kana nu duuba akkanatti biyya laaqu sammuun keenya waan kana fudhachuu hin dandeenye ani dhaabbadde ilaaluu hin dandeenye lafaatti tan barana guutuutti lafoo jiru qilee geesse saniifuu anis waan biraa takka illee raanfadhuutti womaan hambaasa kana bichaa haa deebisu nam tokko namni dhimmeessa irraa qabu hin jiru nuti diinummaa waan takka waa walii yaadne qabnu haasitummaa ammoo isaatu yaade waan ta'eef nuti xiqqoo teenya barbaanna daraartuu immoo nin jaaladhaa jeemire haa jaalatu nun galchu nuti isin jaalannaan haa jaalatu kijiba isaa daraartuu duraan wal jaalachaa turre jee osoo na jaalatu jirtuuti dhiistee isinitti akkara galtee jee kunis kijiba tokko amma kijiba hangana ga'u lafa haa hojjetu cimamu dubbiiti saniif nuti kana hunda kan goone sanirra dhaabbannee goone tanaaf jettanii gartee miti warri aartanis aara mirga qabdanii walaakin ammoo rakkoo jiru yoo hubachiifne hin aaranii dhiisin jedhe wallaahi hojjetan nuti naan maali godhii isaa sun isaan aara teeni waan inni balleessanii hordoftoonni gammadee jechuudha. Anammaa hedduu takka jechuudha aareetiin jira waan ta'eef maaliif namni takka jireenya kiyya keessatti waan akkanaan irratti raawwanne namni qabrii hiriyaa harka ta'e fillee harka jaanii saniif inni kun nama hundaaf akka fakkeenya ta'u gartee miti hiriyaan gadheen hiraata waraabessaa sigooti jaan kuni arraan tana mucaan kun gizee jechuudha inni waan kana duuba akkana jee isa kana maraachuudhaaf malee bu'aan takka wanni inni asirraa argatu hin jirtu. Itti yaadii isa kana maraachuuf jecha kan hunda kan godhe. Anni fuudhaa isaatu nama saniif wal maraachuu waan jaamu gartee miti eegenni Mahammad maraachuudhaaf karoorfatee Mahammad alhamdulillah kanaa jecha maraatu isii malee dhalaan sagalee haadha dubara fa'aa Mahammad achi baanee tafee fuusifna garuu nuti wanni barbaannu maallaqa keenyaan isin jaa daawwattoota keenya tanaaf mana haa taa'u jennee nyaatas ni kannaaf bishaanis ni kannaaf nagaan taa'u jira. Kalaas qalbii takkaan taa'u jira haa taa'u moo maallaqa namaa dadawwalatee bakka jiru maallaqa walii qopheessu jira maallaqa qopheessinaan Allah iftaalee karabbi riskii abanuuf kara fedhaa deemu san booda namni irra kaatu jiru akkasiin isin jaan gara xiyyaan fitadde kanaaf yeen isin jaa afauna illahi nuti illee mufatina rakkoo akkanaatti wanni nurra ga'ee nutis qabnee isee hineef akka kana akkana bartanii barbaada akkasiin isin jaa daawwattoota xiyyaa. Saniifuu amma kabajamtoota daawwattoota keenya dachaas gaawwan sila haasan hundaa'u haasa'ee fixee jira. Anis dhaamsi kiyya kanuma qoteessanii hangasumaan qabaa dhaamsa biraan qabuu nagaan naa turan sin jedhama kiyya. Akkasuma nagaan nu turan inshaallah.